Yoya akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota gumii bokkoo miidiyaa. Keessummaa lamaan qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan kiyyas Dr Uddeessaa Kerroo fi obb-Adola Banataati. Keessummoonni kiyyaa haala haareffamuu laga dambiitii fi akkasumas haala bosona Godina Gujiitii fi Oromiyaa keessatti ciramaa jiru kanarratti fi mootummaan bosona balleessaa jiru kanaaf fi akkasumas haala laga galaana Abbayyaa Godina Gujii bulee horaa jala jiru irratti wakiin nechi saar jedhamurra waan deemuu fi filannoo biyyaa ka dhufu keessatti biltsiginnaan ummata Oromoo burjaajessuuf godhuuf deemtu irratti hubannoo isinii uuman jedhee yaadadhee tan isinii dhiyeessee jira. Sirba adamii kanaan booda walitti deebina. Mee ulfaadhaa wayyamaan nu eegaa sheerii fi laayikii gochuun dagatina akka qopheessee isinii dhiyeessu immoo Ashannaa fi Goljaati ulfaadhaa. Ayya Studio. Yanu dana nu basa na misanu bas gormogana ka jabar pata ka yewa kanu dage isi di kurbata isi kinamari Yoya Jalao Galchumti naga kesan naga Orin wal gula gale egale kesan gale egale marre warin dem Yas gala Obbedan sole ballo Naka bijala kia Obbedan sole ballo Naka bi arekia Obbedan sole ballo Naka bi adatia Obbedan sole ballo Sirban kabaro jolle Obbedan sole ballo Sirbine kongo tolle Obbedan sole ballo Naka bi oragani Obbedan sole ballo Naka bi matini Obbedan sole ballo Naka bi okuni Obbedan sole ballo Debisi ada ani Obbedan sole ballo Nukale ada kabna Obbedan sole ballo Tenna botin janna Obbedan sole ballo Baratora akani Obbedan sole ballo Tole mara lolle Obbedan sole ballo Dogganne waan kernarran Obbedan sole ballo Yosano bekerarre Obbedan sole ballo Arine golarrarre Obbedan sole ballo Gola intala gujo Obbedan sole ballo Dansiti hola ballo Obbedan sole ballo Sirbu makana dinye Obbedan sole ballo Awalin bona dallo Obbedan sole ballo Kabbanna jirti arin Obbedan sole ballo Fito magafa sirba Obbedan sole ballo Kessi kabbana kai Obbedan sole ballo Anarabu te barre Obbedan sole ballo Kabaten oli male Obbedan sole ballo Anarafu tumarre Obbedan sole ballo Oku ila chaoli Obbedan sole ballo Kotu ila lawali Obbedan sole ballo Keto mata guduro Obbedan sole ballo Ketan be kuduro Obbedan sole ballo Talo tarefu kicho Obbedan sole ballo
Gooti badaadaa galchoo obbedan soole balloo Kujoo ke doroo beetta obbedan soole balloo Goradaa surree reeffaa obbedan soole balloo Dogganne qawwee kenna obbedan soole balloo Waan kenna hin kenninoo obbedan soole balloo Duuballe hin dachaanoo obbedan soole balloo Nunnusaanu guddinaan obbedan soole balloo Sumaalee karaa beennaa obbedan soole balloo Kaanee sibiraa deennaa obbedan soole balloo Jedheera haaji guddaan obbedan soole balloo Dhaadate tulaan duubee obbedan soole balloo Jannatu yaara gubee obbedan soole balloo Lukkubi baraa dhibbaa obbedan soole balloo Hinfayyuu waddaanini obbedan soole balloo Oromoon sodaan beeku obbedan soole balloo Lakkiin hun tuttuqini obbedan soole balloo Harma kenu ono'o obbedan soole balloo Boosetti durra amma obbedan soole balloo Sijibbe ussu ussu obbedan soole balloo Iltaan buciin tolu obbedan soole balloo Yaabanee muran malee obbedan soole balloo Wayyaanin sobiin feetu obbedan soole balloo Dikanee galchan malee obbedan soole balloo Anarraa buute barree obbedan soole balloo Qabattee oolin malee obbedan soole balloo Anarraa buutu marree Akkam bultanii daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo miidiyaa keessummoota kiyya waliin sudurumaan garagaa fi deebii kennaatti deemna. Keessummoonni kiyyaa haariyaa miti gumii bokkoo miidiyaa fi Dr Uddeessaa Kerroo fi obb-Adola Banataati. Sudurumaan mee gaaffii kana wanna keessattuu naannoo san keessatti deemaa jiru waan beekanuuf isinii ibsu jedheen abdadha. Mee gara gaaffii kiyyaa isinii deema akkam ooltan jedhe. Ashama jenne ashe. Kuma bo olin laga. Eeshe yoo yaa'neerra mee waa'ee haareffamuu laga dambii kana dhageettaniirtu jedheen abdadha. Raga dambii yennaa haaressan kana warqii laga dambii godina Gujii bahaa keessaa yennaa warqii tan haaressanii mootummaan amma maqaa bilxiginnaa jedhu qabatee deemaa jiru kuni rakkoon lagi dambii cufameef suni furmaata argatee haareffame moo namoota miidhaan irra geessanii fi gumaan baafameeraaf immoo maal dhaggamee haareffamee hojii kana eegaluuf itti deemane kanarraa maal hubattu mee Adishaas irraa jalqaba. Ayye ulfaadhu wayyame eeyyama yookaan beektaa miidhamtoota godina Gujii naannoo laga dambii yookaan beektaa naannoo Adoolaa shaakkisoo walumaa galatti qilleensi labsanii waan lafa Gujii duuchii waliif faalu waa waliif faalicha faalamaa tureef waa waliif faalicha ammallee deemu eeyyama argatanii deebi'anii jedhichaanii jalqabaan wanni eeyyamaan beektaa yookaan beektaa ajaja yookaan walii galteedhaan wanni godhame takkaallee hin jirtu. Wanni godhame akka yeroo dheertuu irra deddeebinee waan kana dubbachaa turretti
waan hunna nurraa fudhatan nama akatti ilaalu qaba ane bituma loon bituma beekta yoo gabaasnee diqqaanne bituma loonii ka warra tokkorraa fudhatan jechuu yoo walii galatti waan gujii bituma gujii guutuuti latti wanni naa wanni eeyyama jedhanii nu sobaa beekta tokko sobanii yeroo argachuudhaaf yeroo argatanii meeshaadhaaf qopheessuu namoota isaaniif hujatan aga doofaa wallaalaa barbaadatanii nama ergaa isaaniitiin deemu aga qopheeffatanu yeroo dhaasisoman malee ati wanni lafsan irratti heettee ati ammallee laaluu nu barbaachisu attamii eeyyamaa eegalamee jecha kana walii galatti ormoon gubbaa kaatee aga addaatti wanni isiin mootummaan kiyya jettee mootummaa Oromoo qabu biyya Itoophiyaa kana keessatti horanne Oromoon mootummaa Oromoo yoo jedhee dubbii guddisuu nuti mootummaa hiikaa mootummaa yoo ati dhagartee ummata bakka bu'ichaan rakkoo ummataa qilleensa lafa sanii abbooma waan beektaa lafa sanii irratti ummata sanii irra abboonte akka abbaa kunuunsita biyyaaf lafaaf qilleensa waan uumaa lafa sanii hunda jechuudha. Haga minilkii kaasii haga lafti Oromoo guutuu walii galatti Oromoo jala caddee wanni Oromoo kunuunsaa yookaan wanni Oromiyaa kunuunsaa takka hidhaadhaa hin jirtu. Itoophiyaa tana yoo keessatti mirga Oromoo gaafattee jettee ati nama diina Itoophiyaa tokko taate. Adda laga dambiisan lakki wanni rakkoo akaanaa kun narra dhaqqabe uummata keenyarra nurra dhaqqabdeetti jettee iyyatichaa fi yoo akka mootummaa biyya saniitti hundaawaa dhufeef amma jiru irratti achirratti waan kana ammallee ilaaltu akka beektaa faallaa diigicha nama biyya san diigee isee fudhatan jechuun yaada keenya. Ati ammoo badaa jiraa lafti irra jiraatu badaa jirti dhalti tiyyana badaa jirti jettee dubba. Ati kana dubbachuun ammoo biyya sanii diiguu akkasii hubatan jechuudha. Wanni laga sanitti laga dambiitti amma eegalan yeroo dammaqa jechuudha. Isi dammaqa kana wanni dammaqichaa yoo ta'e akka namaatti yoo wanni beekta dammaqni kun tireeningii wal godhichaaf wal kakkaasuu takka yoo taate wal dammassuu takka yoo taate wanni amma nuu dammaqichaaf akka wanni kun keennataa waa irra dhalate akka keenna taatu akka nama walitti hamuu hin danda'u. Amma biyya ollaa fakkeenyaa siin kaasaa biyya ollaa keenya ka Eertiraa kanaaf ka addayyee biyya fi godhattee irree godhattee kon ummata Eertiraatiif ummata bari Tigraay kolbaa yookaan ummata guutuu nama isaan dammasichaaf mana barumsaatti naqee nami barsiise jiru bare haga kennaa yookaan barnootii beekumsi qalama teeti haga kennaa nami baratee jiru isaan keessa. Amma maani nami dadhabaa isaanii yookaan beekta amma nami gadi aanaa amma nama tiffattee yookaan nama loon tiksee yookaan nama lafa qotee jiraatu. Tiksaa isaaniitiin fi hayyuu isaanii ka amma dokteera nami jedhee laalu jiruu eenyummaa isaanii irratti namu walqixa dammaqa qaban jechuudha. Wanni kun nu balleessitu Tigraay balleessitu yookiin Eertiraa balleessitu jedhanii wanna kanarra hayyuu isaanii isa guddaa kaasi
haga qotee bulaat ifi kenna jechuudha. Waa ifirratti irratti du'a jechuudha. Kennammoo doofaan lafa sanii barbaadanii isaan deebisanii si kuman jechuudha. Beekaa akka Oromoo guutuullee yoo ilaalle beekaa kennu akka hin jira istiraateejiidha. Nama wabeeku nama hegeree isaa waa hojjetee argachuu danda'u. Akka hin jira taasisaniitu kayyee waan kana irratti hojjechaa jira. Hegeree nu balleessaa jira. Wamaa ati lafa sanirratti ati irra jiraachuudhaaf Oromummaa keessaa yookaan gujooma keessa baatee yoo ofi fakkeessite fakkaattee jiraattu ifteetee dhaabattee hin dandeettu. Ati iskuula deema dabaatti ifa dhokfachuu si barbaachisa. Itoophiyaa san bira galatoonfachuudha. Ati Itoophiyaan jechaaf ifa dhoksuu si barbaachisa. Tarii Adisha gaafii Itoophiyaa tana waa akka kaasteef si kaasaadha. Itoophiyummaan tunuu Oromoof diina jennee ilaaluu qabna. Itoophiyaan tuni beektaa wanni Itoophiyaa jedhamti yeroo yoo dhaabannee laalu. Me ati korneera feetee kaasi. Gaafii Oromoo ati kaattee jennaan Itoophiyaa diidde jetti. Wanna Oromoo jedhu Oromoon kaasummaa. Wannummaa Itoophiyaa jedhamu kun beektaa. Wanni irra ijaaran dhufanii irra ijaaran. Oromoo irra ijaaranti jetti. Himbaannu nutta ulfaatti nutta dhiphoodha. Mootummaa Absiiniyaa yoo amma teettee laa mootummaa Absiiniyaa ka duri Gondarii Goojjamee fi Tigraay ammatee gaafa Absiiniyaa tura. Umbuqqoo isaanii haga fi isanitti fuudhanii ummata Oromoo kalatti isaa haga kana badhatu ummati isaa haga kana badhatu ummata Kibbaa ummata Sumaalee Sidaamoo Walaayittaa Guraagee kan umbuqqoo ifi yaada isaanii ka qawween baatanii dhufassanii beekumsaanii motiiban qawween nutti baatanii dhufanii doomummaa. Awwanni si ajaa'iba waan lafa sanii irra jedhu dubbattee jiru. Hidhaadhaatti yoo ati teettee laatu. Wanni isaan ta'anii biyya san keessatti attamee waan kan akka dhagguu dadhabne waan wal gaafanne yookaan beektaa jiru hiree argattee nama keenya kun isii tana dhagartaan waan jiru. No amma bakka kana barka dhundee waan kana haasaa dhufi namootarra wabeennaa fi namooti wabee kayyoo jiraatu gadi bu'anii waan nu carraa dhufan carraaqa keenya kana firee akkatti horanuuf akka midhaan godhanuuf yoo dandeenye saaqicha hin jiran hayyooti meeqaa ka jiru bacaadha hin beeknameetii kolbaata. Amma namni lafa sanirratti waa hora lafa Gujii kana amma laga dambii kanarratti walii galatti yoo godina Gujii lamaa teetti laata. Gujiin bari akka bara waggaa 30 duraa hin jiru. Barnootallee hin deemeera. Qabeenyallee waa horatee dhabdeera. Ammoo wanni hormaata kanaa hundeen keeti eessa jennaan lafa teeti. Wanni beekumsa taanaa yoo beekumsa taana. Yoo naman qabaatin waan si duuba itti hirkatu yoo qabaatin me beekumsa keeti sun gatiin qabu fakkii akkasii kaasa. Gaafa mana hidhaa ture nami dhoqqee keessa
gangalcha nu adabaa yookaan nu hunda dhaanaa ture nama yoo dhaanaa ture jettu nama dokteeraatti nu keessa jira injineera nu keessa jira nama qophee keessa gangalchee adabee dhaanu adabu eenyu ati jette nama haahuu amaaraan beeku barnoota keenya qabeenyi keenya yoo hundee duubaa fi hunda qaba santeenaan barii kana sirraa oofu waan nu godhan jira qabeenya dinquu dayyaasii caalaa horanneerra qabeenya dinquu dayyaasii akkamii Oromoo qoodichaa deemu argamee jennaani itti duulanii isachi dhiiba ka garre sillaase mo'ennu haile sillaase namus akka atleeteedhas isa fa riizoortii kun adaama jaarsisanii beekawa gabayaasaaf duri horaji esa wala sodoreesa gabayaatu waan san dhufanii waan kanarraa odoo tana qabuu santi dabaruu fi jaabu awwan ammallee lafa nami beekta yo abbaa mega gabaasaa deemnaati ayye gabaasiiti carraa adishaa laadhaa carraa doktarii laadhaa fi gabaasa adishaa ayye yoji abbaa iyyatu ollaan dhaqqabaa jedhamu nuti waan nuti lafa sanitti ajjira nutti dhagga yoo nu iyyanne ka Oromoo fagoo nurraa jettu nu jalaa qabdi dhiiroo kana caalaa isin wanni nuti ilaallan maa dhalli keenya ka akka bofaa lafarra deemu ittuma deebinee jecha kana haasu nami fobbuu dhala kabineesman amma hegereen keenya garumaa bullee dabarra garaa waggaa 100 jiraanne garaa waggaa 50 jiraanne kanaaf waan kana ifi kennine kennu nu barbaada jedhaani itti asirratti gabaasa ulfaadhu wayyaami adishaamee doktor warqii laga dambii baafachuun lubbuu namaa caalteeti warqii tana baasuu deebi'an daqiiqaa lamaan tokko fudhadhuuti achi keessa wonaa jedhi gaggabaasaa naa deebisaa deema ulfaadhu wayyaam doktor me galatoo laashe kun warqiin adoo warqii gadiin boode guddoo dubbii guddoo gubbaa gadi yoo laalte biyyi suni biyyi Itoophiyaa jedhamtu akkamiin akka jaarrantee eenyuuf akka jaarrantee aga jaarramte irraa jalqabee amma yoonaatti eenyuuf akka hojjettu adoolaalanii maafi laagi dambii rakkoo akkasii adoo uumaa jiru maafi banama deebi'ee waan jedhu gaafi deebii irraa argatta. Kana jechuun kiyya maani biyyi suni gaafa dhaabattu humnaan dhaabatte yennaa dhaabattu ummatootiin achi keessa jiraatan sabaaf sablammoota biyya isaan keessa jiraatan akkuma dhaabbii biyya dhaabatte san warra tokkoffaa lammaffaa sadaffaa akkasii sadarkaa akkasii qabuuti jira biyya san keessa waan nuti jenne afaan hin jenna doonteen akkuma biyyi sun itti opereetii jettu amma fakkeenyaaf namni yeroo baay'ee Amaaran jedhinaa Oromoon jedhinaa Tigreen jedhinaa Guraageen jedhinaa nugumaa tokkocha garaagarummaan qannuu jedhan dhuguma adoo akka addunyaatti ilaallamee sabaaf sablammoota biyya san keessaa guminuu mirga isaanii wal qixaa nami kun kaan hin caalu garuu biyya san keessatti namni akka biyyi sun dhaabatte irraa jalqabii akka mayoonaatti ummati achi keessaa qoodameera gosaan qoodameera ummatoota warra Amara saba jedhu jira Tigree ka jedhu jira Oromoo ka jedhamu jira achi saba addaa jira biyya san keessatti mootummaan keessattu saba doonteen ummatoota jiraattota doonteen mootummaan biyya san bulchu ka durirraa jalqabii kamayoonaan nama achi keessa jiraatu akkuma san
ka irra baay'ee akka caalatti Itoophiyaa ka ta'e jira kammoo akka Itoophiyaatti ilaallametti jira. Kanaaf yoo laaltu amma kunoo wanni biyya san keessa deemaa jira. Wanni naannoo Gujii irra deemaa, wanni naannoo Beenishaangul irra deemaa, wanni naannoo Sumaalee irra deemaa, wanni naannoo Guraagee irra deemaa ilaalchi qabduuf wanni naannoo adda addaa Ambiraa irra deemaa ilaalcha wal qixxeen qabdu. Maaliif akkuma bisu itti dhaabatti irra waa hundaa'ee jiru. Kanaaf walumaa gala maal jechuu barbaadanii mootummaan Itoophiyaa yoo ati akkuma amma obb-Adola jedhe yoo ati firraan dhoogatin yoo ati lattitun tiyya jettee wanni kun na rakkisaa jirti jettee mormattee firraan dhoogatin yookaan hin mormatin mootummaan sun dhimma hin qabu. Inni Itoophiyaa jedhee namni ilaalu nama murtaa'ee yookaan warra waan guddoo achirraa argatu yookaan faayidaa guddaa biyya sanirraa argatu nama murtaa'e irraa hundaa'ee waan munyooquuf yookaan waan hojjetuuf sabaaf sablammoota gumaaf walqixxummaa ilaalcha hin qabu. Kanaaf laga dambii biyya teennaa lafa teennaa ummata keennaa mirga ummata keennaa yookaan jireenya ummata keennaa sarbaa jira jedhee ummati keenna ka Gujii yoon hin mormatin mootummaa Itoophiyaa dhimma irraa hin qabu. Kanaaf banamuu isaas rakkoon warshaan sun ummata keenya irratti deemsisaa jirus yookaan rakkoon warshaan sun ummata keenya irratti dhaqqabsiisaa jirus ka abbaan dhimmaa ummati keenya yoon dubbatin mootummaan Itoophiyaa dhimma hin qabu. Ummati Gujii dhume moo jiraate moo sun dhimma mootummaa Itoophiyaati wajjin. Kun ummata Gujii callaa doontiin sabaaf sablammoota hedduu akkasumatti ilaala mootummaan Itoophiyaa. Maaliif mootummaa diimokiraataa mootummaa sabaaf sablammoota walqixxummaa lallaalu waan hin ta'iniif mirga fi abbatti mormatee biyya fi abbatti mormatee biyya tiyya irratti summiin irra gannaqanii yookaan keemikaalota irra gannaqanii jireenya kiyya sarbuu hin qabanu jedhee kan mormuu qabu ummata keenya. Yoo ummati keenya mormate ummati Oromoo bal'aan dhage'a. Yoo ummati Oromoo mormate ummatoota Itoophiyaa kan biraa dhuguma rakkoo jira jedhee dhagaa. Yoo ati hin dubbatin ummatumti Oromoo sirraan dhaga'u. Yoo ummati Oromoon dubbatin ummati Itoophiyaa sabaaf sablammooti dhaga'u. Kanaaf mirga jiraachummaa waliin deemaa akka biyyi sun itti dhaabatte bula deemaa banamuus laga dambii nama waan ajaa'ibaatii mootii akkuma Itoophiyaan itti opereetii gootutti akkasii jedha gabaabumatti. Ulfaadhu wayyami dooktarii ulfaadhu wayyami kaati jechaa jirtu biyyi suni warra uumamteef waan qabduu fi istiraatejii uummata Oromoo xiqqeessuu kaani karaa naafa godhanii balleessuu waan jettan na fakkaataa sillachuu kanarratti waan gaarii nu ibsitanii jirtu. Furmaanni maal jettu daqiiqaa tokko keessa adisha furmaanni maal jettu? Ayye galatoomu yoo naa eeyyamtee jette beekta waan amma dookterichi tuqee takka waqaqaa naqaasitte waan lamaan takka yotti dabale waan xiqqoo waan kana wal fakkaataati. Ulfaadhu daqiiqaa tokko keessa naa jedhi gara gaaffii biraatti ceena. Hayye amma waan addunyaan tun habiyya godhattee biyya fiitti bultu sana addunyaa kana keessatti biyya garaagarummaa ummata keessa jirre jiru. Ummata biyya garaagarummaa balleessee ummata sanyii tokko bocee kaan balleessee ummata kaan keessa naqe. Wanni jedhamu haga san guddoo beekamtii waan sanii illee qabu. Biyya Faransaay kanatti saba hedduu balleessee liqeessiteetti waan jedhamu jira. Waan sanii alaa yoo amma biyya Ameerikaa ka jiraannu kana fitee biyya addunyoota biraa yoo laaltee jette garaagarummaa warra as laftanarra jiraattota orjinaalii laftanarra dhalatan lakkisiiyyuu nu'uu biyya kana dhunne haaree amma laftana dhunne heeraa fi seera nutti tumanii seera tumatanii waan nu hundi wal dandeenyee ittiin bullu heeraa fi seera akkatti si eegama haaree dhufeefin. Takka tokko
garaagarummaa sababa balleessina jedhee addunyaa kana keessatti awwaa akkanaa takka waan hin dhageenyetti biyya teennatti wanni jedhatu nutti abbaa fi birmatuma. Amma waan doktarichi tokko waan takka waan Sumaalee takka ammalee qaaban. Sumaaleen mootummaa dhaddee Sumaalee maqdishooti beekamu Sumaaleen mootummaa dhaddee gaafa turte balfaa addunyaa kanaa warshoota guddaa addunyaa kanaa keessa biyya mootummaan qabne humna qabne jedhanii geessanii balfaa garaagaraa keemikaala eessa gad naqaste galaana bahara Sumaaleetti dhufanii gad naqe. Mootummaan biyyummaan gurguddaatti addunyaatu fidanii markabaa fidanii balfaa achitti gad naqe. Sumaaleen maal goote? Sumaaleen biyyan qabne wal ijaartee guruupii wal ijaartee markaba xalafuu karaa samuutitti dhoobbitu wabannee jojjetu ukkaastee biliyoona ganaa fididhaanii galaanaa fi faanii. Dhuunfessitee Sumaaleen beekan mootummaan qaba. Watana jetti Ameerikaa irraa maanii irraa namni gaditti bobbaasanii maanii hin dandeenye. Eegee duuba maaliin dhaaban? Balfaanurra gad naqan kan haga dhaabatu asitti ukkaamsummaan markaba nu ukkaamsinuufi horii irra gaafannu hin dhumana malee dhaabnu jedhan. Eegee duuba humnalleetti bobbaasanii achiin duuba waa irra yakkarra raawwatamaa ture irraa dhaaba Sumaalee dhibboo miliyoona 8 habiyyan qannisa. Nuti ammoo waa hagana jaarratti wanna akkanaa kanana nu mudataa jira. Dhaabannee akka namaa fi yaaduu nu barbaachisa. Keessattuu nama labsatti dhana. Ka xiqqoo wadamma kana jennee abaacaa kana laattulee. Namni lafa san irraa waa horata. Hormaata qabeenyi sun hakeeti ta'u yoo kolbaate waliin jiraatu. Yoo kolbaate waliin hin jiraatin boru dhufaniituma dannaba sirraa oofatan. Habiyyee callaa muti ka keessaa qalbinni sun jechuudha. Kana jedhee gabaasa asheetii yaajjame daqiiqaa fudhata. Okay, ulfaadha disha. Mee gara gaaffii biraatti darbina waa'ee laga dambii kana waan ka'uu maleef kaasne akka malee uummata keenya irratti miidhaa hamaa gahaa jira. Waraana kuma tokko uummatarra ramadaniiranii yoo uummanni hafuura baafatteetiin dhoofna jedhaniiranii uummanni keenyas asoo of qolate gaariin na fakkaataa kiyyatti kun ilaalcha mataa kiyyaatti dhiifama waliini. Fakkaatti dabaluu ashee. Daqiiqaa tokko sii laadha dooktar mee. Wanni laga dambii kuni fakkeenyaaf nu akka sabaatti keessattuu nu warri lafa san jiraatu latti sun ta'enna. Mirga keenya lafa san irratti akka latti sun nurraa hin banne nutti dubbatu qaba. Uummati keenya nama fakkeenyaaf nama kaadirooti mootummaa Itoophiyaa jala deemtu lafa irra jiraattu gubbaa akka marziinsi irratti hin jinne akka achi keessa jiraachuun mirga kee kadhalootaa teete yoo waan sanii dubbatte mootummaa Itoophiyaa mormitatti fakkaata. Garuu akkasii moti. Mootummaa waan biraati biyya fi irra jiraachuun namni yeroo hundumaan jiraata lafti sun lafa isaati namni mootummaa feeteeyyuu makkeemikaalii dhutteen irra hin gannaqin jechuun mormuu qaba. Kun waan dergersa mootummaatiin wallaalaatii moti yoo mootummaan wottaaddara banee lafa santi kan lakkise ummati keenya nama warqii qotiisa lafa sanirra deemu makiinallee teenaan namallee teenaan waan qabu humarra buusuu qaba. Eenyulle gaafatu mirga isaati nama marziisan adoo marziin irra gannaqamu lafa san warqii qotan nama wottaaddara kuma tokko maddanneerra jedhanii yoo isaan dhufanii wottaaddara lakkisi makiinaa warqiisa qotiisa deemulle guma aga danda'u ka gubuu danda'u gubuu ka makiina isa oofulle guma waan danda'u tarkaanfii irra fudhatu qaba. Yoo nuti firraan dhoogatiin mootummaa Itoophiyaa nurraan dhoogu kanuma jedhuu barbaada. Ulfaadha abbaan iyyatu ollaan birmataa jette. Akkasii. Oromoon biraa gocha kanaaf yennoo dhaggitee jiraate ijoolleen bara 2014 keessatti yuunivarsiitii Amboo keessatti wanni laga dambii irratti uummata keenya irratti dhaabatu jettee ajjeefamtee illee jirti. Bara san keessa maaster pilaanii achi itti aanee karaa kanaan
deemanii ijoolleen baay'een ajjeefameera. Garuu irra caalaa immoo uummanni naannoo isaanii falmatuu qaba. Akka Oromoon biraallee faana isaanii dhaabatu. Akka Oromoon biraa waan deemaa jiru kana isaan uummata kana faana mormuu danda'uuf ka'anii mataa fiitii soo falmatanii gaarii fakkaataa jettanii ulfaadhaa garagaafii biraatti keena. Mee bosona manca'aa jiru keessattuu bosona ciraa jiranii godina Gujii keessatti bosona gara innaa laaltanu gara wanni deemu gara harqalloo innaa deeman bosona jiru kan bosona goobichaa akkuma san bosona karaa daawwaa kana keessallee bosona tokko karaa magaaddoo kana bosona anfaraaraa kana innaa laaltan bosona ilaalaafa bosona kana mootummaan kuni karaa biluu deeman kana bisaa bosona jiru bosona goobichaa kana fa bosona baay'ee cicciraa jiru ciranii mootummaan gurgurataa jira biyya sanii gara balleessuuti waan deemaa jiran natti mul'ata isin kanarraa maal hubattu kan akkamtiin taltume doktor kana siif allaadha. Galatoo baashee waan bosonaasa ammallee waan laga dambii sanirraa dabalee irra buusee kara bosonaasantti darra ammallee maali gisee dhiifama waliini daqiiqaa lamaan keessatti naa gaggabaasuu yaal doktor. Yeroo laga dambii midrookii kennanu latti ama worqiita inni laga dambiita inni fudhate suni baddaa yookaan bosona naannoo san jirtu keessa bosona guddoo muka gurguddaa hamaa qabdu turte. Midrook garuu worqii caalaa muka san ciree gurgurateera. Ciree gurgurataa dhaqee lafa san callaarraa doontiin awwooma akka baabisa itti axratee naannoo sangumaa xiriitti godhatee yookaan feensii godhee mukarraa ciree gurgurataa ture akka malee. Maaniifi ummati yoo warri lafa yoo warri biyyaa maafi lafa teenna balleessa maa irraa dhagganna nuti lafa tana muka keenna cirtee yoo guurtee gurgurtu addee muka cirtee sammaan nuu kenni yennaa amma fakkeenyaaf laga worqii san bananii gaara sanguma gamanaan baqassanii gama santi bayanii muka irraa ciranii jala worqii guurataa gubbaa muka ciranii gurguratan numaa arganna jedhee mormuu qaba ummati amma fakkeenyaaf mormiisa jechuun qawwee fudhattee achi baatee nama jeesuu yookaan qawwee takka tokkochee nama dhufee wattaaddar dhufee sijjeesee dubbii achi hafuu adoon ta'in sadarkaa govermentii lookaaliititti warri woradaa warri zoonii san bulchu warri caffee oromiyaa keessa jiru sadarkuma sangumatti achirraa waan tokko argachuu qaban yookaan galiin dhufuu qabu. Harka caalu galiin ganda satti aanaa santi araddaa santi galiin deebi'uu qabu. Galii achi yoo deebitee nami achirraa waan sababaa muka san ciranii gurguranii yookaan muka bakka tokkoffaa muka bakka buusuu qaban lammaffaa muka san yennaa gurguranii gabii achirraa dhuttu warri sulle sheerii argachuu qabu. Wanni akkasii jiraachuu malte wanni kuni warri muka ciree gurguratu sulle warri worqii baasee gurguratu sulle jalaa worqii gura gubbaa muka ciree gurgurata amma kaati jettu kuni achirrallee darranii muka callaa ciranii gurguratan. Wanni sun guma dhidhinna bulchiisa lafa sanii dhaggisi. Dhidhinna bulchiisa Itoophiyaa guddaa akkuma jiru adoo jiru yoo mootummaan guddaallee yoo dhidhuu qabaate mootummaan gandaa ka araddaa ka aanaa yoo ummata isaatii dhaabatee jira adoo dhaabata teetee wanni sun yoo xiqqaatte haanaami ciree gurguratu sun wadhakkaa isii ummata santi deebitee tajaajiluu qabdi. Kan achirratti xiyyeeffatu qabu ummati keenya waan akkasii gaafatuu qabaa jedha gabaabumaan. Doktor yennaa bosona kana ciranii ummannillee bu'aa wayii jennee bosonni ciramu teete gara fuulduraatti lafti sun gara bonaatti hin jijjiiramtu. Jechuun si haa galtu amma fakkeenyaaf bosona tokko dhaabanii bakka buusanii kaan muranii gurguranii kaan bakka buusan yoo akkasii muramu teete galiin uummatallee dhufuu qabu. Yoo ammoo calluma jedhanii muranii muka callaa jirraa ciranii muka dhalootaa qabeettaa baddaa dhalootaa bosona dhalootaa muka gurguddaa san ciruun sun seera malee san dhogguu qaba uummati. Hin cirina latti sun qilleensa isaa jijjiirtii lafa samni gara beettaa lafa roobi jiru lafa roobi hin jirre bonaatti deebisti sun immoo mormamuu qaba. Tammoo beettaa pilaaniin ciramee gurguramu fakkeenyaaf muka dhaabbee ka guddate irraa murtee ka bakka buustee dhaabdateete isayyuu galii irraa argatu qaba ummati. Kaan immoo dhogguu qaba jechuudha. Ulfaadhu wayyaam amma naagalee jira.
ummanni isaan ummaanuu muka biraa bakka buusanii muka 5-6 tokkocha muruu fi muka 5-6 bakka buusanii kaalatuun beekamu beektaa yookiin tokkocha lataa yookiin 5 baduu qamala yoo bakka buusanii kunuunsuu danda'anii jedhanii bosona tokko muka tokkocha muranii muka umuriin dheeratee jalaa bade tokko sirreeffatuu danda'u ummanni naannoo sanii jettee ulfaadhu wayyame. Mee Adishaat kanarratti maal hubatta keessattuu ati nama goobichaa fi biluu nama warra biluuti bosonni ciramaa jiru ollaa keessanii isa san maalirraa hubatta Adishaame? Hayya ulfaadhu wayyame waa amma warqii jalaa goorataa muka gubbaa gurgura ka dookterii jedhe irra deemu akka gaarii gadilaatu akka gaarii anniisaa tuqqe dubbateera isa irra waan deebina barbaachisu qabdu. Amma wanni beektaa baddaayyi Gujii tanatti amma karoora godhatanii irraa ciranii irraa saamatan ture awwaa ajaa'ibaa beektaa gaafayyee waggaa 7 duubayyee Adola deebi'ee dhufee gaafa qaxxufu dur yennaa beektaa anfaraaraa yookaan utarraa gadi buutu odoo beektaa gibbii bayii biran geeyna hadhoo qorsaa doon dhaqqabini baddaa gurraatti beektaa chigginyii turte kayyee mana barumsaa guutuu nu dhaabsisanii barsiisota ta'e barattoota ta'e diqqaa ta'e guddaa ta'e muka nu dhaabaa baane jechuudha. Mootummaan bara sanii muka tokkocha muree ifi bakka buusisiisee warra dhaabu lakkisiiyyuu qilleensa naannoo to'atan jedhanii lafa santii bobbaanee baddaa anfaraaraa bu'a anfaraaraa gaara gadi fixatanuu kaasanii haga hadhoo qorsaa dhaqqabdu duubaan duddas isaa haga dhaqqabdu. Kana hunda diqqaa duutee harka kiyya kanaan qonnee barattoota hunda achi nu oofanii dhaabaa. Muka gaaf kaane nuti dhaabaatu guddateera gaafa ani waggaa 7 duuba bareedaatii baay'ee gajiruuf muka kunee duraan dhufu diida qunca'ee muki tokko dhaabamee hin jiru caccabee wanna hunda balleessaniira jechuudha. Wasi aja diinni eenyu qabatee nu kolaasee jedha amma qaana maxxawu information argadheerra gaafa mana hidhaati bahee beektaa namuma kenna Gujii guddaa kanaanii baddaa kana ciranii kun namuma dhalatee asii ta'ee gara biraarraa dhufu malee walloorraa dhufu malee asumaan nama dhalatee guddaa ija'anii wayyaanee nama wayyaanee isa guddaa waliin dhaaba sanii fi baddaas akka ciranii achi guuraa turan. Fakkeenyaaf namni dhalataa Gujii amma qaxxawu abbaanuu fi beekaa ifi dhaggeeffatu yakka biyya santi godhee namni dabaruu waa wanti. Faamilii ebenuu jedhamee guutuu Adoolaa lemlemi hoteela kontiraata fudhatanii ittiin hin misoomu baddaataan ciranii haga balleessan. Faamilii san jedhanii ayisuufiidhaan caatii fidanii Adoola hoteela duratti hoteela guutuu beeka kanami biraa seenee bulu faamiliin nama tokko dhufanii Adoola qubatanii baddaa san qirsiisanii. Amma wanni gadhaasi buba faamilii suni odoo karratti horatanii odoo makinatti horatan wanni baddaa san tumanii balleessanii jimaattiin qabanii hoteela sanatti jedhanii abbaa hoteela Adoolaa lemlemii misoomsanii deeman. Ifi wattiin hora. Akka waa horatiin allee dhaggee bira qabu. Namni kun anaaf yookiin akka namoomalleetti natti aanuu fadan nama beeku akka yakka ganaa lafa kanarratti dalaganii namni maqaa guddaa qaban gaba. Inni kun kaayyee achi guddate Finfinneetti viillaa addaa maqaa haadhaati. Maqaa obboleeyyan durraa
lama qabaata katteen hin duuse jedhu maqaa obboleessaati maqaa isaati mana olii sanyii fi guutuu ka bishaan daakkaa qabu ittiin ijaaratanii fi ittiin misoomsu namni kun ka maqaa gujii qabu kun jimaa callaarraa fudhu baddaa taatu kana siin jedhu Talatirratti abbaa ife hubatu yakki ife kun laftaan namni utuu walirra galagaa lafsan balleessatu tagoobichaatti osii ta'e baddaa yennaa adoolaa baatu gara nageelle gattee baddaa gurraacha asirra gatti chiggin jedhanii ka beekamu wanni suni ani dhaqqabeedhaan mootummaan baajetatti ramadee mootummaan darbii akara ma warshaa tokko hojjetu kaabboo ta'anii namni boleessa kiyyaatu kufale kaabboo lafsanii chigginni dhaabicharra yookaan biqiltuu san dhaabicharra biqiltuu hagas biyya san giriinii yookaan balleessa wanni gootisan adda sadarkaa saamataa akka shaattisoo yookaan beektaa laga dambii keemikaalatti naqanii latti sun gubatte namni sun gubatte qumaataa dhalate waan jedhan dhimma isaaniitiin moti warquma callaa fudhatanii keessa akka ammoo baddaa san yoo garagalchitee ati ilaaltu akka baddaa ammatti jira suni akka amma laga dambii irra turas namirra jiraatuu dhabaate dhidhilla qanu saamadhaa qaawwa dhagartamee hunda jiru dhiiroo kasaamatee biyya qabu yookaan naannoo qabu addeettiin galatu qabu. Isii kenna kattiin galatu garaa callaa lafa yotti lafarra waa godhatu taate latti dumbar latti isaa qaba. Yoo wanni inni itti saamu garaa taate sun tasaa abbaa saniiti. Kanaaf latti amma Gujiin barbadooftee asii achi gammoojjii olii Godicha hundee lafa hundee namaati gotu beeka hundee lafa sanii itti cichanii balleessa jira dhiibitti fa yoo jaldeessa amma oorru namaasi hagaraan nyaate ahafenne caccassee akka balleessu akka san nurra hojjechuu ammoo caccisaniiti moti keenna qabataniiti kanaafu wanni kun waan keenna waa ormaatii moti abboo wanni kun wallaalaa moti addee jirru wanni waan kana nurraa fudhatanii arsiidha waraanaani wanni duula sitta bayee si balleessaa sitti dhufee ifirraa dhooggattu humna horachuudha hundi waan biraati moti ifi jaaruudha dammaquudha biyya teeti akkaataa itti bulchitu akkaataa ifirraa ittisuu fakkii hangafa Sumaalee baharaarraa akkaataa addunyaa kana irraa ari'an hawwanni jiru dhaabatanii yaadu keessattuu nama hunda yaade nami sammuu isaa wabarate karaa kuulee wabarsiin barnoota ittiin yuunivarsiitii allaa seenanii wabarachuu dhufu rakkuun nurra dhaqqaba jettu barnoota guddaa yoo barnoota rakkoo san keessatti hin ta'e amma nama lafa san irraa hora nami lafa san irraa waa horate gatii kaffaluu barbaada lafti sun tasaa taqabeenya isaa sanuu irraa waa hojjetu isa ta'e ture yoo sanin ta'in birrii callaa akka margaa dheedee jiraachuu hin danda'u haga murtaawaa qabu qabeenya fi sanuu jiraachisuudhaan lafa fiiti qabeenyi guddaa lafa wallaalleetiin odoo garaa bulli taatee barii hagaraa sun dirree tana ciitu ammoo nami kolbaa keessaa dhalate hundee fi hin balleessu yoo namooma keessaa bahe malee hundee fi hin balleessu yoo namooma keessaa bahe malee yoo nama taa'u itti ciccinee waan kenna kana hadabartee dabarteetti hadabartee dhaabbi qaban hagada qaban ol qaban
hagaadhaan qaban irratti cichuu barbaachisa. Dandamii addaa tana ana dhaqqabee waggaa jaarsaa waggaa akka jaarsummaa kana dhaqqabee sooradhaa nuti yookaan itti sooromaa miti. Hegereetti dhaltiti maan nyaatti akka maatiitti anamma saatii kanatti waa hagasii waa kunaanna qabu. Wanni ammallee waan kanarratti nu cittisiisa. Hegeree lafaa addee orjinaalii lafa sarratti itti dhalate. Kanaaf waan lafaa kana lafa jechuun lafa jetteetti tartiibee Nairobi Gujii tasirbuti. Kanaaf lafa jechuun lafee teenne sana irra qumachuu nu barbaachiseedhaan kan wajjin. Ulfaadhu wayyami gara gaaffii Dr. Gaaffii kanarra hojjetteerta gara gaaffii sadaffaatti ceenaa maaliif daqiiqaa gaggabaasaa deemuudhaaf jecha mee haala amma miidiyaa warra nafxanyaa galaana Abbayyaa uummata keenya irratti olola oofaa jiranii olola uummata keenya irraa oofamaa jiru kana keessattuu galaana Abbayyaa keessatti yookiin Neccisaar bakka jedhamutti ummanni Gujii dhufee lafa tana qabate bakka wayitii dhufee abbaa lafaan turre jedhanii olola adda addaa miidiyaan nafxanyaatii fi warri Gondarirraa ka'anii nutti isinii beeka namaan jedhan warri isaan yeroo mara beektota godhanii dhiyeessan kuni olola uummata keenya irraa oofaa jiran yoo hubattanii jiraattanii mee adishaa kanarraa daqiiqaa lamaan keessa wanaa jedhi kan akkamitti hubattaa waan miidiyaan nafxanyaa ilmaan nafxanyaa ummata Oromoo kana diqqeessuuf dhabamsiisuuf lafa Oromoo tana saamuuf godhaa jiran kanarraa mee waan kana wal qabsiisaa bakka galaana Abbayyaa yookiin Neccisaar jedhanii dargiin maqaa itti moggaasa kana maqaan isaa galaana Abbayyaa mala Neccisaar hin turre Neccisaar dargiitti itti moggaase seenaa kanaan wal qabatee xiqqoo waan beektan na fakkaata mee waan kanarraa iyyuu daqiiqaa lamaan keessa wanaa jedhaati adishaarraa jalqabaa mee adishaa itti fufu. Ayya ulfaadhu wayyame waan galaana Abbayyaa kana akkaataa nu silaagaa Gujii gara bahaa kana kun amma Gujii gara dhihaatti ammoo namitti siqichaani beekichaaf diqqaattu ka Gondarii yookaan ka Goojjamee dhuferra anuma itti aana. Dhaggaraa lafa sanii. Latti tuni gaafa Neccisaar waan hidhatay namooti gadi fageenyaan waa seenaa waan kanaa beekan itti naa guutanuuti. An gabaadduuti yaaqa fi beeku hima. Latti amma Neccisaar itti baafatan galaana Abbayyaatu. Bara dargii Gujii achirraa kaasanii lafa bineensa baddaa beelladoota kanatti horsiisan jedhanii Neccisaar paarkeedhanii Gujiirraa buqqisan. Saba biraatii miti. Nami loo horsiisee bulu'een Gujii. Sabooti amma gamoo kamaanii kakaraa amma maanii jedhu warri ollaa saqqubatu warra lafa qotee jiraatu malee warra loo horsiifatu warra tiffattee loonii jiru. Latti tun lafa tiffattee loonii. Namni tiffattee ture eenyu Gujii. Gujii mootummaan waraana dargii itti baasee lafa sanirraa godaansise. Lafa achiin duuba aqaranii baajata guddaatti ramadanii lafa sanii Neccisaar paarkeedhanii maqaalletti jijjiiratanii maqaa sanii labsan wanni jiru. Amma lafa san carraa dhaggateen Gujiin lafarraa dhiibame achuma dhiiba. Yeroo hunda kulkulteetuma kaatu wanni lafa sanii Gujiin lafa sanii kulkulee kaasan Gujiin lafa sanii wal dhageetti ijaarama takkallee qaba. Amma lafa tanarratti gaafa mormaa kaasanii abbaa duulaatti lafa san dhaqee
kuno latti kuno akkana gujiin godhee lafatti qabate jenna nu kan qabsoonnee fi bineensaa fi mootii nama qabsoonnee deebi'anee qubatanii jedhe abbaan duulaa jedhanii adda habashaani nami waan kanatti bobbaasee abaa'oo waraana abaa'oo kibba bobbaasee akka latti sun qabattu ka taasise walii galtee abaa'ootii fi obb-Adooti jedha medhiiroo waan metee awaan jedhe akkanaan dhaqanii nachisaanii abaa'oon duultee lafa sanirraa amma kunuu nama ariitee paarkiingii san bineensa saffixxee kiliinika mana barumsaa akka Gujii irra jaarame kaartaalee Google farra jijjiiranii lafa naannoo Oromiyaan ta'in gara Oromiyaatti akkasiin jijjiira Google hundarra jijjiiranii Oromiyaa babal'ifachuudhaaf laali mul'atu Oromoo latti xiqqaattee lafa abbaa biraa deemee babal'ifate akka ke gaafachuu callaa addeetan ardaa kiyya waan jedhanii wanni jedhicha amma ardaa kaanii nama achi dhufee loo achi naqatee maanii jedhee kun lafa ummata kibbaa wararaa irra deeme jedhee Itiyoo 360 irratti nami Kabtamu ayyaaloo jedhamu nami mana hidhaati laafan giddaa wayyaanii qabsoo Oromootiin qeerrootiin mana hidhaati bahe anii fi isin nami wada lafa Gujiitti dhala haga kana afaan guutannee waa amma beektaa nachisaar isaan jedhase afaan guunneen guddo hagarraa wabeennu qanna yoo irra dhalanneen inni ammoo nami Goojjaamii dhalate abaa'oo fi obb-Adoo lafa sanirra amma yakkeemseessa jiru laala addeetana jibbii jaaladhu hammaattee tulte addee bu'aas isaa walti itti barbaaddanutti abaa'oo ta'e obb-Adoo ta'e maqma Oromoo qabaattee jenna ati yakkamta gaafas abaa'oo fi obb-Adoo lama nachisaar irratti akka tokko yakkama jiru amma lafa kanarratti namtichi kun maal jedha ammayyii Goojjaamii dhalate yoo waan lafa sanii dubba anii fi ati waan lafa sanii aganam beellu kijiban dhaggeessan kuuti waan kaa godhe wanni anaa fi isa wal caalchisaa inni quuqama Itoophiyummaa katti dhagamtu beekumsa addaa kan inni beeku kana hin dhagamu beekumsi isaa maan jechuun inni marroo lafa santi bana Goojjaamii dhalateeti lammii dhugaatii aratti Goojjaamii dhaladhe Gujii dhaladhe ana bakka bu'ee waa hunda beeka odoo warri gamoo warri beekta Arbaa Minci quba gaaffii akkanaa kana Gujiin nu dhiibe jedhee dubba karaa fatti isi wanni kun hin jirti jedhee addee kanatti nama motakkaan beeku maas miidiyaa sanbanaa qixxasaa guutuu waan namichi sun iyyaa bula wannummaa Oromootiidha takkattiin gati baatee abboo kunoo addee kana miilli na dhukkubaa addee kanatti na dhukkuba jettee ifiteetee himatini akkana jedhii nama si himu eegadhu biraatti dhufee sitti himaa jecha Dr Awwal ka London barsiisu tokko jedhee akka namni tokko dhukkubfate namni Sumaalee tokko akka yoo dhukkubfate jedhe fakkii san kan yoo namni Sumaalee tokko dhukkubfate akkana jedhee afaas himachuu hin dandeettu akkana jedhii himatti jedhee nama habashatti nu barbaachisa. Kanaaf
yakka amma kibbat Oromoo lafa babal'ifatichaa. Jedhichaa fi foolee Oromooti maqaa Oromoo jechuun nutti fittirirrigaa galtuu kennaa itti fittirirrigaa malee wanni Itoophiyaa jedhamtu Oromoo irratti akka isaa yaada isaanii Itoophiyaan yaadnu itti beekan. Itoophiyaa waakkatatti hin jirru akka Itoophiyaa tana garuu waakka amma haga ammaatti nu bittaa turan hin ta'innamu. Ammoo Itoophiyaa tana ana itti aanaa ana sirra wa beekaa ati gafeeti baradhu doktara ta'e profeesara ta'e ani lammii tokkoffaa marroo ta'e Gojjamii lanatti dubbataa jedha ayyaana maannoo Habtaamuu ayyaanuu. Maqaadha waa beekadha. Kan ijji nachi saarii lanatti dubbata. Gujii achi waan lafa nachi saarii illee danbi'ee waan beekumsa dubbatuun hin qabu jechuudha. Isa duraatti akka inni itti nu laaludha. Akka isaan Itoophiyaa tana nu yaarichaatti deeman kan waan nachi saarii waan nu haariyaatiin maqaa latti jijjiira. Latti suni bineensi irra hin jiraatu. Paarkii teetee beelladooti baddaa sun ani hin jiraachuun jedhatti hin jiru. Nuti naannoo sakkumaatu Gujii guutuu jedhanatti fakkaata. Ammoo aadaa fi bineensa lakkisi. Mukumaa Gujii seera bura Oromoo muka. Nama du'e gaafa awwaaltu bari Oromoon muka irra dhaabdi bari. Kan nama du'e muka irra dhaabdi muka irraa du'e cirichaan. Bineensi gatii fi addee fi qaba. Akka bineensa kan aadaa namaa mooti kan nu barsiisu. Muka akkatti kunuunsinu qaba. Bineensa akkatti kunuunsinu qaba. Nami wal nyaata mootummaan dhufe hunda keessatti dhiiga wal dhangalaasan warri dhufaa ture nutti waa beekaa dhaabadhaa nu caqasaa jechuun maaliin wal na jalaa fakkaatti seetaa dubbii dheeressi nama bal'aa ka ijji jaamaa nama ija guutuu qabu lafa ka gaarii fayyaadeessa ka deemu. Kan jedhamu aku karara amati. Kalian bicara bahwa karena saya dapat jadi zaman gitu. Aku saya buat zaman tu kan jadi. Nu ilah kamu zaman ilang kami mendirekul lu dapat dapat mandi bahwa saya narsa kalau semua. Aku saya gitu akan bagi domana bagi warna cesak bahasa gitu mesti gitu. Amma miira keessa nagalchuun deemu wanta takka odoon beekni miira keessa sigal waa ati fi beek waan karrat waa ati fi dhala lafa babal'ifachuu amma Oromoo lafatti babal'ifatti lafa abbaa tafiitu kuttee namaa kennu isaanuu dhufanii lafa ta'e narratti moti kan jiraatanii garagalanii nu nyaatu kunoo tana qotadhenne jedhaniiti moti nama buna sii buuricha dhufe. Achitti Oromoo baqasitee kennaaf katura. Ulfaadha dishaa. Ayyee galatoomnaa jiru. Mee ulfaadhu weemela Dooktar mee wama galaana Abbayyaa kanarratti yeroo tokko an barataa ture barataa aktuwaalii yeroo santi kutaa 11 baradha siyaa preparaatorii namid Geetaachoo Godaanaa jedhamu an personally san beeku afaan Oromoo kanan beeku jedhee mootummaan dabubi shufarraa shuggutee nami jedhamu ummata Gujii kana ama doktara ta'eera jedhanii beeku kaasuuf yaalanii yennaani maal godhe abbaan duulaa pirezidaantii naannoo Oromiyaati riisarchii hojjeta seenaa maasterii fi riisarchii kana isa kanarratti hojje nami kun kana hojjee afaan hin beeku jedheen afaan Oromoo hin beeku jedhe afaan Oromoo ni beeka nama afaan Oromoo hiikuufillee shufarraa shuggutee ramadanii fi dhaqanii riisarchii hojjanii silaa ummata san dhabamsiisaaranu Geetaachoon kuni wanni san abbaa duulaati dhiyeessee Mallesii fi
shifarraa shubbuutee mallees faawuliin ta'e uummanni kun asii baduu qaba uummata Oromoo kan asii balleessuu qabna jedhanii balleessuuf karoorfatane akka hafu ta'ee ture yeroo san mee ati kanallee wal qabiiti wanta dokumentii ta'ee amma mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaan federaalaa harkaa qabu galaana Abbayyaa lafa Oromoo akka ta'e beekamaadha Neccisaarii jarri jedhe isa kanarraa ati maal naa jettaa mee akkaataa hubattu waan kana naaf daawwattoota keenya naaf Dr. Ulfaadhu Wayyaanii daqiiqaa lamaan siilaadhe Dr. Galatoomaa kuni Adola kadansaa bal'inna ibsee jira ani waanuma tokkotti dabala waa inni jedherra waan guma caalaa asirratti atuu akka jettu atuu akka dansaa isjeetta waan lama wanni akka dansaa warra naaf qanyootaa ka amma akka waan nu beekanoo akka waan dhimma kenna beekanoo addee isaan hin malle guma futtanaan lafa naqaa deeman kana wanni itti himuu barbaannu maani galaana Abbayyaan lafa teenna turtee durumaayyuu ummati keenya lafa sanirraa yeroo dheeraa jiraateera wanni lamaan ummati keenyas diin ummata keenyas akka barru barbaannu maani ummati keenya bineensas hin balleessu akka malee qabatee waliin jiraata bosonas hin balleessu muka cireen gurguruu cileen gubuu mukas akka malee qabatee bosona naannoo ummata keenyaa jiraattu naannoo ummata keenya badhaa ummata Oromoo walumaa galatti keessattuu ummata keenya ka Gujii naannoo sanii bosona san nugumaan beenna yoo dhufanii isaan hin cirrin ummati keenya akkas akka dansaa qabee mideessee bineensa keessa jirullee adoon ijjeesee keessa hin balleessin mukalla akka adoo ciree gubee hin balleessin qabatee bosoni guddaan bal'inaan dhagamu sun guma qaba waa ummati keenya qabee akkas mideessee jiraate galaana Abbayyaallee latti sun lafa qonnaatii mota akkuma Adola bal'inaan ibsetti latti sun lafa horsiisee jiraata yookaan horiin yookaan bineensi baddaa bineensa adda addaa keessa jiraatu malee lafa nami qoteerra jiraatu yookaan lafa midhaan itti qotamuu moti ummati keenya horsiisaa horii waan ta'eefi bineensa saniif horii waliin qabatee akka gaarii waliin jiraatu. Garuu diinoti keenya karaa adda addaatiin lafa sanirraa ummati keenya buqqa'ee fagaatu yeroo adda addaa yaalii adda addaa godhee jira. Garuu galata Waaqaa haga ammaattee xiqqaatteella guddaattu ummati keenya ummata keenya jala jirti latti sunillee cina addee isiisa waldhaananullee malee. Garuu wanni guddoo wanni beekamuu qabu maani latti sun teennaa ummati keenya bineensallee qabatee waliin jiraataa ture yeroo baay'ee latti sun bineensi sun waa hadha yookaan mootummaa Itoophiyaa ka amma naaf qanyooti isinii beena jettee odeessitu adoon ta'in waggaa dheeraa ummati keenya lafa sanirra bineensota san waliin adoo isaan bineensa san hin miidhin adoo bineensi sun ummata keenya hin miidhin waliin jiraatee yeroo dheeraa waggaa dheertuu walii achirra jiraatee jira. Kanaaf wanni nama hubachiisuu barbaannu maali bulchiisi Godina Gujii ka dhiyaa hujii isaaniiti yeroo hundumaa diinni nurra duulee lafa nurraa fudhatee miidiyaa irra babal'isee odeessaa warri lafaa warri biyyaa cadhisanii rafa isaan yookaan immoo warra diinaa kana jaa utaalanii ummata keenya achirraa buqqisuu irratti hundaa'an. Garuu hujii isaanii lattisu ummata keenya jala akkasii hin jirtu. Ummati keenya lafa san latti haga murtoofte bineensille waliin jiruu jiraatee jira garuu ammas yoo akka paarkiilee jedhanii ummata keenya irraa buqqisuu adoon ta'in paarkii tajaajila ummata keenya jala jiraattu ta'uu qabdi. Kanaaf bulchiisi Gujii ka dhiyaa ka zoonii dhiyaa sunii keessattuu warri dhimmi kun laaluu gadi fageenyaan ummatoota kibbaa akasaa ummata keenya achirraa ari'anii lafa san badhin maqaa bineensaa sanii sobanii fudhatuu barbaadansa irrahu kanaan duras akka hangafa Adola ifa atilletti dabaltee ibsite sanii karaa adda addaatiin yaalii godhaniiru ummata keenya achirraa buqqisanii kaasuuf ammas cina deebisanii jiran. Garuu zooniin Gujii dhiyaa suni
harka caalaa lafa san irratti hundootte wanni loon zooniin sun kennanteef. Hujii isaanii garuu lafa san ummata keenya irraa buqqisuu adoon ta'in ummati keenyaaf bineensota alaa sunis lafi sun walii galteen yookaan adoo bineensa sanis hin miidhi atoo ummata keenyas buqqisanii lafarraan fageessin maqaa bineensa saniitiin akka gaarii qabanii gaaliin bineensa sanirraa lafa sanirraa dhuttus akka ummata keenyaas waan bu'aa kennitu godhuu irratti hundaa'uu qaba jedha gabaabumatti. Ulfaadhu wayyaa madisha doktor beektaa gumiin bokkoo seera tunti gumiin bokkoo gaafa ta'anu abbaan gadaa tokko baallii abbaa gadaa tokkotti kennu yookiin waggaa afuriin duuba immoo gumii bokkoo dhaqanii daraartuu bakka ta'anii abbaa gadaa kaan akkaataa inni hojjaa ture illee qoratan. Gumiin bokkoo gaafa seera tuntu keessaa tokko seera bineensaa ture. Seera bosonaa ture. Seera bishaanii ture. Seera dubaraa ture. Seera nadheenii ture. Seera dhiiraa ture. Gumiin tun waan baay'ee murtee kaa'ate. Jarri tuni adoo ummata kanaan beeknu seenaa ummata kanaan beektu seenaa xureessuu malee seenaa dhugaa ummata kana lafan keetu. Kanaan dura namichi Asaffaa Caboo jedhanu dargiin aangoo itti kennuudha ummata san balleessuu yaalee dadhabee jennaan mo'atamee jennaan asii deebisee miidiyaarra bahee maqaa xureessaa nu ture. Ummata godina Gujii kana, ummata Oromoo Gujii kana, ummata Oromoo walumaa gala qabee, ummata Wallaggaa fa'aa, ummata Gujii irratti hamma wal xiyyeeffatee olola hamaa oofaa ture Asaffaa Caboo ture. Waan nu isa asin deebisin godheera waan ammas. So amma waan akkasii kana amma jarri kun ammallee warri nafxanyootaa kun ammas namichi kun Habtaamu jedhan sunii fi namichi Finfinnee keessa ta'ee biltsiginnaan karaa biraatiin faayinaanshaal gootu jara faayinaanshaalitiin gootu Oromoo dhabamsiisuuf itti deemaa jirti. Kanatti ta'e gara gaaffii kee xumuraatti ceenaa. Takka daqiiqaa tokkotti jallaa. Okay, daqiiqaa tokko keessa fixi. Ammallee beektaa wanni achirratti hangafa dubbachuu jedhee irraanfadhee naqaasitti. Yeroo waldhabbiin uummata naannoo sanii deemaa turte fakkeenyaaf Gedoo fi Gujii akka deemaa turte warri nafxanyootaa kun uummati Gedootiif uummati Gujii waggaa dheeraa waliin jiraateera. Uummata nafxanyaa caalaa uummati Gedootiif uummati Gujii obboleeyyan. Walirraa fuudhana waliin jiraateera aadaallee wal fakkaatti. Waliin jiraateera. Warri nafxanyaa kun garuu ummati Gujii ummata Gedoo balleessi jedhamu akka beektaa simbiree akkana faca'aa turan. Utaalanii kun global donation maani jedhanii beesee walta buusanii utaalanii ummati Gedoo baate Gujii ummata Gedoo balleesse jedhanii maaniif waa ummata keenya tuqaa jaalatan. Ummata akkasuma waldhabee ummati waldhabee walii araaramaa. Waldhabbiin hama jirtu garuu waa isaan hin galchine akka galanii akka waa ummata Gujiin balleesseera jedhanii kijibarratti hundaa'anii adoo badiin hin jiraatin waan baay'ee deemsisaa turanii Xaqalaa Ministerichi kullaachi dhaqee waan dhagge jira kijiba ta'uusaa wanni baay'een waan sanguba wanni warra xanaxanaa ture warra nafxanyootaa kan. Ulfaadhu wayyame gaafa waa ati kaaste Adishaa hojjechuu barbaadda daqiiqaa takkatti jalla Adishaa asii kennu. Achi dua silawatis. Alle akka doktorichi waan raafatu takka qabat alli waan beektaa yaadaa ture takka raanfadhee biratti. Gaafa amma beektaa waa amma Naccisaar paarkii akka isaan yaama sanitti yaannuu fi yaamaa turane. Naccisaari gara Oromiyaatti gugulii waa hunda godhanii fixanii akka yoo gugulii seentan jedhanii fakkii gugulii hunda baasanii. Ilaalaa kun Oromiyaa keessa galchaniiranii ammaanuu Oromiyaa citteerti ilaalaa jiru. Merabbi haadhaaf guutii dhiiroo laala. Isin yoo lakkitu Oromiyaa citte Itoophiyaa moti Oromiyaa. Keenyaa citte masumaan citte. Yoo gara Oromootti citte akka waan biyya beektan lammoo lafa Itoophiyaan teenee takkatti. Akka Habashaa ammoo jiru. Wanni takka gara Oromoo gadi taate amalatti sun Naccisaar yoo gara Oromoo gadi citte akka yookiin gara Suudaaniitti citte akka yookiin gara Keeniyaatti citte akkasin mataa isaanii ta'ee dubbachaa ture namichi Habtaamuu Ayyaanoo jedhan kan gaafa guddaa qabsoo qeerrootiin mana hidhaatii bahe. Odoo ummati beektan waliin jira ollaa wal jira
gamoon akkas baate addeetana bakka kana bakki kun kenna jettee jarsun dubbatte dhugaadha dhaabattee waan caqattuudhaan lakkisa warquu isin fakkaatti nu fakkaatti yookiin fakkaatti nutti isin tattaree jennee bira dabarre. Hagasi lafa Oromootti wanni gadi cita akka waa Itoophiyaa keessaa baateetti gootee ibsita bishaan jechuu barbaade asheetiin. Ulfaadhu wayya baadishaa ulfaadhu jarri tuni miidiyaa isaatiin anu duralleetti kanaan dura Gujii fi gaafa Gedoo wallole Gujii fi gaafa Amaaroo wallole Gujii gaafa mootummaan Hayilamaariyaamiin dursamu yeroo waraana karaa itti bane isaaniitti akka waraana ummata karaa cufaa itti baanan kana akka miidiyaa tokkootti sila gama lachuu gaafatuu malanii gama lachuu gaafatuu dhiisanii duula nurra bananii maqaa nu balleessaa akkuma maqaa ummata Oromoo balleessaa turan. Kaan itti fufanii turani jarri kun mee gara gaaffii kee xumuraatti deemaa yennaa wanni jara tanaa kaatu waan baay'eetti sitti dhagahamaa jarri tuni jara fayyaa qabdu natti fakkaattu Ameerikaa muti yoo mootummaa waaqaallee banamtee dhugaan jirtu waaqummaan kunuu gad dhufee dhugaan jirtu kana jedhee dhugaa waaqaa tanallee waan fudhatan natti fakkaatu warri naftanyaa kuni sammuun isaanii rakkoo qaban fakkaata mee gaaffii kee xumuraatti deebi. Mee Dr. Biltsiginnaan maqaa filannoo amma dhufaaru kanaatiin jettee maaltu akka deemaa jiru maal hubatta isaanirraa maaltu deemaa jira Biltsiginnaan filannoo jettee asiin achi bakakkisaa jirti amma kanama akkamiin naa hubatta gaaffiin kun gaaffii xumuraatti. Gaafoo gaashee kuni mootummaan Itoophiyaa waan yeroo baay'ee irra deddeebinee dubbannee jirraa bifa maqaa wal fakkaataa nami bulchu bifa wal garaagaraa wanni mootummaan Itoophiyaa godhu garuu guminu gosa tokkocha. Wanni sun lamaani keessattuu biyyi suni akka biyyaatti yoo laaltee gara bal'ina lafa sanii lafa hundoottee yoo laaltee harki caalu Oromiyaa biyyi sun. Garuu mootummaan Itoophiyaa akka priority tokkotti akka diinaatti mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo akka diinaatti ilaala. Akka uummata Itoophiyaa yookaan akka uummata isaa biyya saniitti ilaala. Kana jechuun maali? Nama dhimma Oromoo dubbatu, nama waan mirga Oromoo dubbatu, waan misooma biyya Oromoo keessa Oromiyaa dubbatu. Kaani hidhanii, kaani ijjeessanii yennaa ijjeettee karaarraa qabuun sun raggaasifanteen duuba kijiba sobaa karaa beektaa wanni kuma isaan jala galuu yoo hubataniin duuba amma immoo kijiba lammaffaasi deebi'anii amma kun filannoo deemsinnaa maanii goonaa maanii jedhan. Ammas Biltsiginnaanis wanni sii hojjetaa jirtu maani gaafa silaa mirchaan deemuu malee yeroo mirchaas dabarsan sanii gaafa sistaanaa aqastaanaa adoo karaa mirchaa dhugaamanii nami isaan filu hin jiru hin beekan san. Nami isaan filu hin jiru. Jawaari fa jiraachaa, Beqqelee Garbaa fa jiraachaa, Abdii Raggaasaa fa namni hooggantooti adda bilisummaa Oromoo harki caalu warri sun kuma ala jira. Gaafa warri sun uummata Oromoo keessa jiru wanni Biltsiginnaa jedhamu kun dachii Oromiyaa keessa addee takka alleetti akkasiin hin filatanne ofi beekti siinuu. Amma nama sanguma mana hidhaatti guurtee nama Oromoo dubbata jedhu kaa ijjeettee kaa mana hidhaa keettee amma pileenii lafa beektaa itti wal dorgoman gufuu kuma fi duraa qarannee irra jettee amma yoo kijibaa waan michaa jennee korojoo tana wotaaddaraan marsinee deensinee moonee irra yoo jennee mootummaa kijibaa dhaabuu dandeenya yaada jedhu walumaa galatti wanni si amma carraaqaa jirtu kun. Garuu kun guutumaa guututti ummati Oromoo itti bareera, sabaaf sablammooti itti baree jira. Kijiba akkasii durillee kijiba kana akka inni deemuu hin beekna. Amma garuu kijiba akkasiitiin abadan namni Biltsiginnaa filatu hin jiru. Kijiba akkasii Jawaar Mahaammad faa Beqqelee Garbaa faa walumaa galatti addi bilisummaa Oromoo hooggantooti mana hidhaa jiraachaa, KFO mana hidhaa jiraachaa, akkasumas paartii adda addaa namni hoogganee mana hidhaa jiraachaa mirchaa wanni jedhan Itoophiyaa keessa wanni takkaan deemuu qabdu sirrii iyyuu miti kun kijibuma beekame ka durii ka
nama beekaa nama waa dubbatu si duraa qabdee yennaa latti siin osoo sitti fakkaattu yookaan lafa gufuu fi duraa qabdeen duuba mirchaa deemsi nama mirchaa kijibaa akka korojoo ala naqanii achiin duuba mooneerra jiran. Wanni akkasiin jirtu sun kijibaa uummati kennaa guutumaa guututti mormattee mootummaa already hin jirre ka kijibaa ka humna asii achi wixxisu kana ifirraa fonqolchee mirchaa dhugaa nama guma hidhaa baasee deemsifachuu qabaani. Okay, ulfaadhu wayyam. Mee Adisha waan uummata Oromoo burjaajessu tokko biltsiginnaan amma jalqabdee jirti keessattuu maal jetti amma naannoo Finfinnee kanatti afaan lamaaniin namni tokko hojii mootummaa qaxaramuu fi afaan Oromootiif afaan Amaaraa beekuu qaba Finfinnee keessatti. Amma filannootiif. Kana jechuun maali? Muummichi ministeera Abiy Ahmed tanaan dura jara walta qabee koloneel Abiy maal jedheera? Muummichi ministeera afaan Oromoo dubbata. Kana caalaa afaan Oromoo jedhee namni waa'ee Finfinnee waa'ee afaan Oromoo paartii biltsiginnaa keessatti kanaan booda ka'uu hin qabu. Waa'ee afaan Oromoo kan mootummaa federaalaa ta'u jedhani muummichi ministeeraa dubbateera hin ga'a kanatti isaan ga'a jedheera. Har'a immoo filannoon dhiyaate jedheet immoo kana godhaa jedhee waan akka ajajaa wayii dabarsee uummata kana gowwaadha. Gowwoomsuu dandeenya akka feene goona waan jedhe lafa kaatee fakkaata. Kanarraati maal hubatte malee? Hayyee ulfaadhu wayyame mootummaan biltsiginnaa kun waa inni itti jiru yoo amma laaltee jette warri bosona jiru itti duudhaa jira tokko jedhe. Yerroon biyya keessa hafuura kuttee karaa gadi bayanu ol bayanu hafuura kutaniira. Ala Oromoon biyya alaa jiraattu embaasii isaanii itti cuttee ariitee keessa baattee waan dippiloomaasii jedhan waan kana hunda harka caccabsanii waballeessanii. Ka keessa jirullee ka biltsiginnaa keessa jirullee keessumaa waa hundin turaa jira kan duuba. Amma wanni kun kijibuma beektaa mootummaa kijibaa ka filatan kaalle. Akka filatanu dhabanii rakkataniira. Amma maani halcharre. Wanni amma isaa karoorfatanii riphisanii lafa jala ittiin nutti iyyaasa jiran takka maayyaad isaanii yoo jennee amma dhaabannee laallu haga yaada kennaa fi Oromoo haga kana jedhanii haga beektaatti nu safaranii isaan nu kennan takka jira. Nama fiifuu safaramuu sadarkaa safaramuutiin deemsisa. Maani waan xiqqoo biliclicii takkaanii waan madiqqoo takkaan miira isaanii jijjiirre burjaajessi jedha. Amma maani waa Oromoon gaaffii Oromoo hunda beeka. Gadi beekanii fi mutakaalicha nutti deemaa jira. Attan goonaree amma wanni dhiphinna seenne mootummaa sobaa kanallee filachuu danda'an jiru. Attan goonaa maan goonaa jennaan amma beektaa ismaartii taa'anaa jedhan beektaa namni oobduu ismaartii qabate. Ismaartummaa kanarraan maan ta'ichaa fi jedhanii waan biliclicii takkamaa Oromoo dura qabatanii gad ba'an. Finfinnee kana keessatti akkuma hangafa ati jette dhiyoo kanamaa eegalaniira. Namni hojii qaxaramu afaan lammaffaa afaan Oromoo beekuu barbaachisaa jedhan. Hayyee waa kunoo dubbiin nuu tolte afaan keenya hojiirra nu oolchaa. Lammo amma haga murtaawaa tokko namoota qopheeffatanii qaban waa Oromoo calaqqisaa kana Finfinnee tana keessaa naannoo kana keessatti waa nama burjaajessan. Namichi kun ofirra garagalee deebi'aara. Fiigicha lammaa fi Abiyyi kubbaa taphatan tokko kan agartaniirtanu
Abiyyi maanno lemmaa fuudhee duratti fiigee inni irraa fuudhe taraafi. Silaa kan gara duraa utaaluu malee gara duubaatiin deebi'e. Ilmisa jedhama tadii jiraatan kana iddoo. Amma wanta kaan dhaabatanii ilaalanii tunnubaatti amma maangolare addee dhiphinna qaba. Waanuma dhibbaa Oromoo gammachiisa waan isa miira keessa galcha. Takka waan Finfinnee irratti ta'e, waan afaan irratti ta'e, waan qabeenyaa farrallee ta'e, waan diimokiraasii fakkeessina kana goone nama burjaajessine haga diqqaa nuun sobamu sanuu sobne feekii mootummaa takka gadi dhaabanne lammoo seera heera akka Oromoon hin jenne heeraa fi seera amma Oromoo ummatoota kibbaa ilmaan Tigraay Oromoon guutuun maan ummati Itoophiyaa guutuun wareegatti kaffalee seeraa fi heera amma Itoophiyaa ittiin bultu Abiyyi shaaree almost shaareera amma isa kana gaafa beektaa mootummaa feekii kan lafa gadi dhaabatanii heeraa fi seera biraa kalammoo maqaa Oromootiin ittiin dhoonu. Gaaffii Finfinnee ati maqaa kee ittiin dhoonu. Heera olii kabirti ginnaa kanaaf xeenyaa kaa seera sitta turichaa qophaawaa jira. Eegata maaliif mootummaa amma seera san tumuu hin danda'an. Gaafa bakka isaan dhaqqabanii seera kana tumichaa deeman. Addee kan akkamiin dabarra amma seera haaraa kana tumuudhaaf mootummaa dhaabbataa tokko ta'uudhaaf Oromoo tana burjaajessinee garagalchinee feetu kuunoo Finfinnee tana awwaajan eessadha milishaan hunda qopheeffadheera jedhu. Innillee dura ijaatti nu hirribu yoo taate innillee milishaa achillee ejjisisan isaanuu ragaa ba'aa jira. Leenjisee isnaaperii yotti kenne isnaaperii irra harka dhibbaa yoo leenjisee jedhe harki 35 abaa'oo galaa jira. Isnaaperii ifumaan guuratteetuma karaa dachaati ilmaa Oromoo. Innillee waraanaa fi ijaarate. Oromoolle waraanaa fi ijaarate. Waraanni qaamaa salphii dhiitan callaan hojii. Isnaaperii mataa keessaallee hidhanneerra kan buqqaanu kan waliin du'u. Kanaafuu wanni isin bilicliicii Oromootti soddanii bakki dhiphinnaa kanatti dabaricha tattaafatta suni warruma wal sobaa baatanii warruma gaafa gaddaa irreecha irratti Oromoon ta'ini faallaa irreechaa yexonqaa imireetti nooluun jedhaa tura ittanii aadaa keennan jalaa balleessaa urii dibaa tuttasan ammallee akkasan burjaajessinee waan biraa waan takka gadmunnee warra burjaajessa san waliin dhaqi burjaajay malee asii achi Oromoon Jawaar mana hidhaa jiraate Baqqaleen mana hidhaa jiraate Jawaar Muhammadin tokkocha haati dhaltee Oromoo adda miliyoona 30 oli Jawaari godhee uumee dhalchee lafa ka'eera. Abbaa isaatiif haati isaa Jawaar tokkocha dhalani. Inni ammoo Oromoo guutuu dhalche. Oromoo guutuu dhalcheera Jawaari jiraata dhabaate akka dhiiraa hujii isaa hujatee mana hidhaa sallee jiraate du'ellee waa ifi hujate fixate tareera. Oromoo asii achi sobamee nafxenyaa jalaa bula jedhamu jibbaadha. Wanni nu bichaa turtaneen hunda nullee qeenca baasaa jirra. Qeenca keessan kana kasin keessaa baay'ee hubadha. Silattuu haga lubbuu isin keessaa baatu asitti. Ku amaluma diktaateriiti. Namni addunyaan tun itti badhattee addunyaa kana keessatti deemaa ture. Pireezidaantiin Liibiyaa shugguxii warqii hidhatee addeenni fuudhame hin beektani. Jibbi jaaladhu haga dhumaa jijjiiradhu ati waan jirtu fiseetaa.
biltiginnaa waan jirta ifiseetanii madamaan godha adooji namina dhaga'u beektaa dhagaan ariifadha badadhiin waan takka waan Oromoo galata oolaa xurii tana firraa dhiqadhaa jedhanii beektaa fira adoo qabaadhu taatee itti dhaamaan isaanitti. Ulfaadhu wayyama bisha. Ulfaadhu wayyami ulfaadhaa wayyama sa'aatiin kennallee deemee jira amma daawwattootaa fi hordoftoota gumii bokkoo keessummoonni kiyya qabadhee yaadhee gaaffiillee kanuma qaba waan nu daawwattanii fi ulfaadhaa wayyamaa jennaa deebana.